harka fuunii hordoftoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa odeeffannoo wayitaawoo onkoloolessa 4 bara 2025 qindeeffannee isinitti himnaa. Dursaa oduu ijoo. Hidhaadhaa baasanii rashanuun hammaate. Bilxiginnaan namoota nagaa ajjeesuu itti fufeeraa jedhame. Maqaa garaa garaa yakkuun ilmaan Oromoo ajjeesaa, hidhaa, iraarsaa fi gidirsaa kan jiru Bilxiginnaan gochaa isaa kanaa haalaan jabeessee itti fufee jira jedhame. Dargaggoon galaafatamaa jiru jedhe xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dargaggoonni Oromoo kallattii garaa garaatiin sirna Bilxiginnaan ajjeefamaa fi dhumaa jiraachuu ibse. Jawaar barreeffamaa fuula Feesbuukii isaa irratti maxxanseen viidiyoo bara mootummaa Abbaa Irree Dargii fi kan bara Bilxiginnaa wal bira qabuun yaada isaa ibseera. Rakkoo hamtuu keessa jirra. Masrii. Manni maree Masrii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti marii gaggeesseera. Manni marichaa akeekkachiisa rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhu kenneera. Manni maree kun yaaddoo bishaan laga Abbayyaa guutamuu hordofee kora kana akka taa'etu himame. Yaada falmisiisaa Itoophiyaan beekamtii irraa mulquuf jirti jedhuuf Asmaraan deebii kennite. Eertiraan deebii karaa ministeera odeeffannoo biyyattii laatteen gaaffii kana booda harka Bilxiginnaatu jira jette. Barreeffama bal'aa dhimma kanarratti qabatee kan bahee barruun Horn Review sababoota Itoophiyaan tarkaanfii kana fudhachuuf murteessite jedhes tarreesseera. Warri toora YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaa gara bal'ina oduuttan sin dabarsa. Hidhaadhaa baasanii rashanuun hammaate. Bilxiginnaan namoota nagaa ajjeesuu itti fufe. Maqaa garaa garaan yakkuun ilmaan Oromoo ajjeesaa, hidhaa, iraarsaa fi gidirsaa kan jiru Bilxiginnaan gochaa isaa kanaa haalaan jabeessee itti fufee jira jedhame. Guyyaa kaleessaas godina Arsii aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaatti nama Yunus Abdurrahmaan jedhamu mana hidhaatii baasuun halkan rashanuun dhaga'ame. Dargaggoon galaafatamaa jirti jedhe Jawaar. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dargaggoonni Oromoo kallattii garaa garaatiin sirna Bilxiginnaan ajjeefamaa fi dhumaa jiraachuu ibse. Jawaar barreeffama fuula Feesbuukii isaa irratti maxxanseen viidiyoo bara mootummaa Abbaa Irree Dargii fi kan bara Bilxiginnaa wal bira qabuun yaada irratti kenneera. Loltoonni lamaanuu ilmaan Oromooti. Tokko kan Dargii lolaa turee fi rakkoo yeroo sanaa raayyaa ittisa biyyaa keessa ture kan himudha. Loltuun sun kallattiidhaan Mangistuu Hayilemaaramitti himaa ture. Loltuun sun komii sana himatee ji'a muraasa booda Mangistuu Hayilemaaram aangoorraa kaafamanii Zimbaabuweetti godaanan. Ammas viidiyoo tibbana bahe irratti loltuun tokko shiraa fi rakkoo walxaxaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa jiru yoo ibsu dhaga'ameera. Naatoo tokko kan namaaf hin qabne sirni Bilxiginnaa loltoota booji'amtootaa fi madoo isaa dirooniin akka ajjeesuu loltuun kun dhugaa ba'eera. Inumaayyuu warreen madaa'anii boordii bahuu barbaadan qarshii 10,000 mattaa akka gaafataman hima. Magaalota godina Shawaa Bahaa bichuu fayyaa magaalaa Qasee keessaa irraa inni. Eegannoo bara 2014 nuti. Hanga ammaatti maatii sagarree hin beeknu Walloo Amaaraa Kililii Walloo kan jedhamu keessa deemaa turre. Deemaa turrus immoo taraaraatti nu sakalee hanga ammaa godinyoonni keenya biyya deemanii maatii ilaalaa jiranii kan keenya immoo maatii ilaalamuun irraa dhorkame. Har'a maarra kamnee lola jabaatti uumamee maarra kamnee kaanee rukutamnees murkanyaa hin qabu jedhee haasaa jira mootummaan. Nuti nu baasaa jennees dubbannee gara duubatti nu baasaa jennees yeroo iyyamnu polotikaa biraa qabamte jaanee dullaan dhaanamaa turre. Odoon mee kan nurratti fasamaa ture. Daa'imman qabaa. Daa'imti gobbaa 12. Hanga ammaa gan yoo Tigraay hin biyyaa ba'ee daa'ima koo argeen beeku. Waggaa 5 hin deema amma. Hiriyoonni koo warri Zuuriyaa 44 leenjaan Birsholoqootti daa'ima maatii isaanii argaa jiru. Hanga ammaa daa'ima keenya nagarlee milishaadhaan gadeedamnee dullaan qaxaqatamaa dhufne. Garuu gara mana deebi'aa jiru ibidda keessa boba'aa jirra. Kanaafuu waxaatiin Oromiyaa jirtanirree karaa Amaaraatti karaa eessumatti sinaa geessu mana wattaadaraa nuun geessinii naa jedhu arginee jira mana wattaadaraa. Ani eegan dhufee bara 2014 Maaragiin koo Mikidira Saralagaadha Gaantaa Mariidha. Lolli dheengaddaa kee irratti Gaantaa nama 7 qaba. Anaa wajjin nama 3 bichaa ba'e lola san keessaa. Gimaayni du'anii maatiin isaanii iyyaa jiran garuu mootummaan akka nuuf iyyannoof hin kennamne jecha durooyidhaan nu rukutaa jira. Murkanyaa hin beekuu jedhe garuu murkanyuma isaatinuu isumaa waraanaa turre.
hin beekuu sin hin beekuu jedhee nu kaade. Kanaafuu warroonni immoo hin beekuu jedhee kaadame warroonni qayyii masqaliif uummataas saayee jiru kanaaf isin gargaarsa akka kennatan isin gaafadhaan waa biroos baay'een dubbadhu. Uummanni jiru kun ilmaan hiyyeessa fakkeenyaaf warroota Harargee dhufan dullaan tumamanii dullaan caccabanii milishaan fidee dhufa. Garuu gara maatii isaatti namni deebi'ee jiru waraana kana keessa seenee. Kanaafuu waxaatiin Oromiyaa misoomsachuma jiraadha. መከላከያን አከዱሪቲ ሚቲ ተበላሽ የጅራ መከላከያን ይር ምንም ሀገሪቱ በምታቀርበው አኳያ ዲግሪ ቀርብልኝ አልተቻለም። ለምሳሌ እኔ 2 ዓመቴ ነው ፋቲክ ካገኙ ፋቲክ ጥልፌ ነው የሚለብሰው። በሌላ መልኩ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ከዛ ከወለጋ ከፋ ከኢሉባቦር ይመጣሉ። ልጆቻችሁ 6 ዓመት 4 ዓመት በረሃ ይቀመጣሉ። እነዛ ልጆቻችሁ ለማየት ያላችሁ በሬም ሆነ ላምም ሆነ ሽጦ በትራንስፖርት ይመጣሉ። ልጆቻችሁ በወቅቱ ሊያገኙ አልቻሉም። ግን አንድ ኦፊሰር እናቱ ወይ ልጁ ሲመጣ በ10 ደቂቃ እና በ20 ደቂቃ በቴሌግራም ተደርጎ ሊመጣ አነጋግሮ ማንኛውም ቤተሰቡን ሸኝቶ ሊሄድ ይችላል። Wallootti hidhattoota faannootiin kan booji'ame loltuun bilxiginnaa kun godina Shawaa Bahaa aanaa Gumbichuu keessaa dirqiidhaan qabamee raayyaa ittisa biyyaatti makamuu hime. Abbaa daa'ima tokko ta'uu kan himu loltuun kun erga raayyaa ittisaatti makamee guyyaa tokkollee maatii isaa ijaan argee akka hin beekne dubbata. Ilmaan Oromoo osoo beekanis ta'ee hin beekiin goyyoomuun qawwee bilxiginnaa baatan hedduun hammeenyaa sirnichaa hubachuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun ni yaadatama. Dirqiin dargaggootaa walitti qabee raayyaa ittisa biyyaatti dabalaa kan jiru pirezidaantiin bilxiginnaa Abiyyi Ahmad hiree Mangistuu Hayilemaariyaam akka hin argannee fi yakka kanaaf akka gaafatamu xiinxaltoonni siyaasaa irra deddeebiidhaan himu. Rakkoo hamtuu keessa jirra. Masrii. Manni marii Masrii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti marii geggeesseera. Manni marichaa akeekkachiisaa rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhu kenneera. Manni maree kun yaaddoo bishaan laga Abbayyaa guutamuu hordofee kora kana akka taa'etu himame. Miidiyaa mootummaa biyyattii Ahaaraam jedhamu akka gabaasetti marii kaleessaa geggeeffame kanarratti dhimmi hidha haaromsaa Itoophiyaa ijoo dubbii ta'uun ka'eera. Ministeerri jallisii biyyattii ibsa kennaniin bishaan laga Abbayyaa guutaa jiraachuun jiraatota qarqara lagichaa jiraatan irratti yaaddoo uumuu himan. Lammiileen biyyattii balaa lolaa kanaaf saaxilamuu danda'anis iddoo biraatti buqqaafamanii qubsiifamaa jiraachuun himame. Sudaanis torban darbe keessa tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu beeksistee turte. Yaada falmisiisaa Itoophiyaan beekamtii irraa mulquuf jirtii jedhuuf Asmaraan deebii kennite. Eertiraan deebii karaa ministeera odeeffannoo biyyattii laatteen gaaffii kana booda harka bilxiginnaatu jira jette. Barreeffama bal'aa dhimma kanatti qabatee kan bahe barruun Horn Review sababoota Itoophiyaan tarkaanfii kana fudhachuuf murteessite jedhe tarreesseera. Isaanis Eertiraan ollaa gaarii itti gaafatamummaan itti dhaga'amu ta'uu dadhabuu fi humnoota biyyattii keessatti hokkora kaasuuf socho'aniif deeggarsa taasisaa fi ijaaraa jirtii kan jedhudha. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabremasqal birmadummaa Eertiraa Itoophiyaa yookaan biyyi biraa kan laattuu yookiin kan irraa mulqitu miti jedhan. Uummanni Eertiraa bilisummaa fi birmadummaa isaa argachuuf lola waggaa dheeraa geggeessuu ministeerichi yaadachiisaniiru. Birmadummaa keenya aarsaa kaffallee goonfanne malee nuuf kenname mitis jedhan. Warri dhimma kana ajandaa godhachuu barbaadan dhimmicharraa akka of qusatan jechuun akeekkachiisaniiru. Imbaasiin Eertiraa magaalaa Finfinneetti argamus deebii kenneera. Imbaasichi namni tulluu fuuldura dhaabbatee yoo dunuunfate tulluchi hin badu akkasumas birmadummaan Eertiraa yoomiyyuu gaaffii keessa kan galuu fi kan badu miti jedhe. Hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraan hagalu deebinutti nagaatti.